awwal musammaa jechuun sidha? Awwal musammaa jechuun ana. Okay. Amantiin kee jalqabaa maal ture? Amantaan koo jalqabaa amantaa musliimaa ture. So muslima turtee jechuudha. Ishee erga muslima turtee gara kiristaanummaa akka ati dhuftu kan si godhe maalidha? Jibbiinsaan kiristaanummaa irraa qabudha. Kiristaanummaa baay'ee jibbita turte? Baay'een jibban ture kiristaanummaa. Nama jibbiinsa keessa darbee jibbiinsuma kiristaanummaa irraa qabnu kan ka'e nama macaafa qulqulluu gubuudhaan illee addunyaan na argedhaani. So macaafa qulqulluu gubdeeti? Macaafa qulqulluu illee nama gubee nama kiristaanummaa balleessuu irratti baay'ee xiyyeeffatee hojjetaa turedha. So erga kiristaanummaa hamma kana jibbita ta'e hamma kana jibba keessa dabalatee illee macaafa qulqulluu hamma gubdutti erga geesse deebitee dhuftee kiristaanummaa hagas jibbitu sana yookaan immoo macaafuma gubde sanatti akka ta'e amantu kan si godhe maalidha? Humna macaaficharra jiru. Yeroon akkasiin jedhu namni waan humna hin qabne tokkotti bu'ee gaazexaa tokko yoo gubde seensi tokko iyyuu siin qabu fakkeenyaaf. Nama yeroo duraatiif macaafa qulqulluutti bu'ee nagaa dhabe ana ofan arge. Akka maraachuu na godheem yeroo sana. So macaafa qulqulluutti erga buutee booda nagaa dhabde. Nagaan dhabe bakka akka tokko akka maraachuu wayii akka sammuu na keessaa fuuchuu wayii na godhe waa. Yeroo sana hiriyaa koo tokko kan amantaa kiristaanaa hordofu jira. Itti bilbileetan cinqamuu daangaa darbaarraan kan ka'e jechuudha. Maaloodha obboleessa koo anoo sammuun nama raataa jira maal ta'eetan hibannaati. Indoom wanticharra siirii jiraayyuu hin jedheen. Isuma dhuguma akkanuma hin jedheen. Yeroo kana awwalee koo humna cibaadha kanatti itti buute. Ana gamma waanan si jaalladhuuf akka dhiyee bari'u maal ta'a jedheetan eegaa jira nama caafichaa waanan beekuufi. Kanaafi dhugaa dubbachuu fi gooftichi gooftaa dhiifamaa waan ta'eefi jilbeenfadhu kana dhiifama kadhadhu malee balaa wayii irra buutaa walee koo waa wayiitu si mudata siifan sodaataa jira naan jedhe mucichi. So gaafan akkasiin jedhu akkuma inni siin jedhe goote moo akkam goote maal ture filannoon kee? Jechi mucaa sanaa waa lamaaf karaa naa bare. Tokko yeroo sodaataa dukkana keessa deemaa ati fakkeenyaaf sodaattee egzaampiliidha kun. Waa shokossu sodaan keenumatti hin dabalu akka sanan ta'e. Silaanan sodaataa jira gaafa inni humna jabaatti buutee siifan sodaataa jira minaan jedhu baay'ee daangaa darbee ture sodaan koo. Garuu dhuma irratti filannoon naa kaa'etu keessoon koo na fudhate filannoo inni gooftaa dhiifamaatii waan ta'eef jilbeenfadhuuti dhiifama gaafadhu dhiifama siif godhaa cinqii kana keessaa siin baata gaafa inni naan jedhu irratti walii galee anis dhiifama gaafachuudha. So tarkaanfiin kee itti aanu maalidha? Dhiifaman gaafadhe. Akkamitti? Tiktokii dhumarran dhufe tiktokii irratti hin balleesse waan ta'eef ijoolleedhaan mee paastaroota naa waamaa minaamin hin jedheeni amma immoo paastaroota arrabsuu dhuftee minaamin naan jedhanii nu arrabsuun dhufne dhiifama gaafachuu harka kennuun dhufe waan ta'eef naa waamaa jennaan nama mooneerraa jedhamu tokko naa waamanii sana boodan dhufe maal taate yaa ta'u dheengadda macaafa akkas gootee har'ammoo akkamitti akkana taate jennaan amma sakandii kanaatti nagaan qabu nagaan dhabe nan cinqamaa jira. Dhiifama yoo gaafatte malee nagaan taatu naan jedhan ijoolleen ani immoo nagaa ta'uun barbaada dhiifama naa gaafadhaadhaaf jennaan bakka attaman hin fayyitaa naan jedhan nan fayyataa nama naan jedheeni harka kee ol kaasitti amani naan jedhani harka kee ol kaaseetanitti amane sakandii sana kaasee. So erga amantee amma kiristaana taateetta jechuudha. So taatee jireenya kee keessatti yeroo islaamummaa keessa turtee fi erga kiristaanummaatti dhuftee garaagarummaa jiru mee adda baasiitii nutti? Gaaffiin kun gaaffii hin danda'e jechaan deebisuu miti waan jedhu. Ilaa namni ammam nagaa malee akka jiraataa ture iyyuu kan inni baru koo gaafa kiristaana ta'e. Amman annagaadhaaf hin jedhe annagaan ture bara ergasii akka kootti. Nagaadhuma malee jiraachuu isaa mirkaneeffachuuf namni kiristaana ta'e ilaaluu qabamu bee. Eessatti akka nagaa argattee fi nagaan kee kaleessa ammam ture ammoo nagaa akkamii argatte isa jedhu adda baafachuudhaayyuu kiristaana ta'uu murteessaadha. Kanaan ala nagaa ta'uu kee wabii tokko iyyuu hin qabdu.
So nagaan qabun ture garuu amma nagaan argadhee jechaa jirta. Dhibbaa fi dhibbatti. Nagaa qofa osoo hin taane, nagaa qofa osoo hin taane boqonnaa sammuuti kanan argadha. Nama guutuun ta'e yoon jedhe lammaffaan uumame yoon jedhe akkuma macaafni jedhutti sobaa miti. Wow. Thank you so much. Galatoomii hedduu galatoomii ammallee waaqayyo si haa eebbisu waaqayyoon siif kadhanna. Isinillee amantoonni waaqayyoon kadhadhaa fi waaqayyo isa jabeessu ammallee ganaa jabaachuu qaba. Akkasuma YouTube kana immoo subscribe, like, share gochuun dagatinaa isin haa eebbisu yeroo gaarii qabaadha. Thank you.